Akkam jirtu hordoftoota keenya kun sagantaa yeroo kaayyooti OBN irratti dilbata waaree booda simbira keenya hordoftoota keenya qophii sirba odeeffannoo qindeeffanneeti jirra. Maarree bashannanaa meesiniin jechuu fi jenna kanaaf immoo keessummaadha qabna. Odeeffannoo keenya egaa keessummaarrani simbiraan gaa jechuudha. Simboon keenyas jira gara boodatti egaa keessummaan kan koo har'aa Girmaa Tashoomaati. Girmaa Tashoomaa immoo artistoota duuba nama jirudha. Hojii hedduu hojjetee jira. Abbaa ogummaa hedduuti jedhama. Maal hojjete kan jedhuuf immoo ergaa ispoonsaroota keenya booda itti deebina jechuudha. Qarcaanshee tireedingii fi baankii Awaash ulfaadha jennaani ergaa isaanii hordofnee deemna. Ulfaana tura. Guyyaa guyyaan jijjiiramuun bara baraan guddinni aadaa keenyadha. Bara baraan biqiltuu bunaa sanyii filatamaa miiliyoonaan lakka'amu bilisaan qonnaan bultootaaf raabsuun manneen barnootaa daandii fi bishaan lafa jalaa qonnaan bultootaaf ni mala jennees ijaarre. Teekinooloojii haaraa qonna bunaa gara biyyaa galchuun biyya keenyatti madaqsuun dirree diriiraa irratti buna oomishuun hoomtuun hundursu. Buna eenyummaa keenya ibsu addunyaatti bifa adda addaan erguun biyyattii keessatti sadarkaa duraarratti argamna. Aadaan keenya calaqqee keenya jennee buna qalaadhaan keessummoota addunyaa simanne. Maarree kana hundaaf qonnaan bultoonni ragaa keenyadha. Qarcaanshee tireeding. Qarcaanshee tireeding. Ijoolleen keessanarraa boriif jaboo akka ta'an fedhiin isaanii guutamee jireenyi isaanii akka miidhagu hawwiin isaaniis akka dhugoomu waan ta'uu fedhan ta'anii kanas akka bakkaan ga'an har'umatti yaadaa egereen ijoollee keessanii akka mijatu rakkoo fotoo hin mo'amin bakka yaadan akka ga'an mul'ata isaanii dhugoomsuuf abdii isaanii kunuunfadhaa. Ijoolleen keessan waan fedhan akka ta'an nin danda'aa jedhanii akka danda'an isin har'uma bu'uura tolchaa dhaloota wayyaawaa ta'anii haalaan baratanii biyya dhaalan guddisanii akka hojjetan aantee akka boonsan qusachuu haa jalqaban. Inni har'a qusatan irkoo ittiin of danda'an ta'a isaan faana guddachaa abjuu isaanii dhugoomsa. Smart Children sanduuqa qusannoo addaa daa'immanii baankii Awaash irraa. Walitti deebinee hordoftoota keenya kan hordofaatiin jirtan kun sagantaa yeroo kaayyooti. Egaa ispoonsaroota keenya Qarcaanshee tireedingii fi baankii Awaash ulfaadhaa galatoomaa jennaani keessummaan kan koo har'aa Girmaa Tashoomaati. Girmaa Tashoomaa abbaa ogummaa hedduuti. Ani baandii urjii Adaamaa keessattanii isa beeka. Maal hojjete kan jedhuuf immoo inni nutti himu baga nagaa dhufte Girmii. Baga nagaa nu wede. Toleegaa. Girmaanii abbaa ogummaa hedduuti jedhama. Mee maal hojjette kan jedhu immoo uummata biraan gahe. Aga jedhame ta'uu baatus hojiiwwan hedduu hojjedheera. Ani jalqaba Abusoo Jiituu keessattan ture. Abusoo Jiituu keessatti shubbisaan jalqabe. Wanti nu fayyade inni tokko Abusoo Jiituu keessatti namni shubbisa dalagu ogummaa biraas shaakala waan ta'eef diraamas ni shaakaltaa, sagalees ni shaakaltaa, walloos ni dhiyeessita. Baandiin Jiituu kun ka'umsa hundaaf. Hunda keenyaaf ka'umsa. Abusoo Jiituun jedhu hundi isaanii hundi keenya ijoollee hedduudhaaf ka'umsa gaarii kan taate ogummaa hedduu kan gonfachiiste karaa urjii Adaamaatti ijoolleen amma baay'inaan urjii Adaamaa keessa jiran hundumti isaanii karaa Abusoo Jiituu irraa kan dhufanidha waan ta'eef ana iskee achittan shubbisa jalqabe sanaan booda shubbisa hojjechaa tuman karaa keeroo hojjechuus jalqabe keeroo muraasaanii hojjedheera. Shubbisa hedduu kiliipiiwwan hedduu isaa hojjedheera naannoo kiliipii 20 kan ta'an shubbisaan kiliipii 20 akka san ta'a hojjedheera shubbisaan. Keeroo hojjechaa tuman immoo karaa daayirektiingis immoo jalqabnee jechuudha. Daayirektiingis immoo hojjedhu diraamaa waltajjiidha waloo waltajjiidha diraamaa akka safuu sakaallaa uummata sakaallas ta'aa ta'ee hojjechaan ture. Diraamaa reediyoo dheeraa waggaa tokko akkas deema galaana jaalaa kan jedhu anatu barreesse. Waggaa tokkoof deemaa ture FM Finfinnee irratti. Diraamota gaggabaaboo barreessaan ture. Diraamaa akka safuudha hedduu isaanii barreessan jira. Irratti sirmaadhaan jira. Amma immoo walaloo nama barreessuutaan argama. Yoon istiidiyoo jiran hedduu isaanii jiru. Garuu
hagan danda'u yaalaan jira jechuudha. Ogummaan koo fedhiin kee kan jiru garuu. Faa deemuun ogummaan keetis babal'achaa guddachaa dhufe jechuudha. Tole gaamee tartiibaan deemna. Walaloo irraa kaane. Walaloo siif maalime akkamitti ibsitaati walaloo? Egaa walaloo waltajjii irratti ni dhiyeessitaa. Lyrics isa jedhamu immoo sirbaa fi namootaaf ni kennita. Walaloo siif maali? Walaloo anaaf miira. Isa miira keetti ibsattudha. Callistee gaafa ajajamtee qofa gaafa yookaan dhiyeessi jedhamtee qofa yookaan immoo namni sirba naa kenni jedhisi. Chaatoo ammoo karaa daayirektiingis immoo miirri kee si ajaje kan hojjettudha waan ta'eef barreessitudha waan ta'eef gammachuu keettis kan itti ibsattudha kan wajjin haasoftudha. Gadda keessillee kaayyoo kee fuulduraallee borullee kan ittiin tilmaamtu walaluma waan ta'eef kan ittiin qeeqxullee walaluma waan ta'eef kan ittiin gorsitus walaloodha waan ta'eef dhaamsa qabdus kan ittiin dhaamsa dabarfattus walaloodha waan ta'eef walaloon miira keeti akkasumas akka abukaatoo itti fayyadamtaa jechuudha. Tole gaamee walaloo miira jetteetii jirta. Walaloowwan ati dhiyeessite keessaa muraasa yoo harkaa qabaatte nu dhiyeessuu dandeessaa? Walaloo tokko qabadheen jira. Bukeessii tolfadhu. Jetteen namaa yoo biddeensiif ta'e bukeessii tolfadhu waan garaan si fe'e. Irshoon badii keetii kunoo sitti urgaa'e atis nan jaalattu anis sirraa bahe. Jecha furguggattee sibiilan cabsitaa osoo kan kee danfuu kan ormaa marqitaa. Ana beekaa malee kan beekoom sarmitaa. Har'isiif dukkana yoo bule gaabbitaa. Bukeessii tolfadheedha. Baay'ee bareedaadha. Walaloon akkasitti barreeffama. Walaloon best word is in best order yookaan immoo jechoota gaggaarii bakka gaggaariitti hiriirsisi jedha. Akkaataan itti barreessite bareedaadha jechoonni filattee jechuudha. Gara biraatiin immoo keessoo afaan walaloo kan jedhamu jira. Dubbii qoodha. Taasaa jirta. Foostiroofi isa jedhamu fayyadamte. Baay'ee bareedaadha. Egaa hordoftoonni keenyallee akka gammadanii abdiidhanii qaba. Walaloon haala kanaan kan barreeffamu. Haala gaariidhaan ibsitee meegaa gara kitaabatti immoo jijjiiruu wajjin wal qabatee haa kaafnu. Maaliif gara kitaabatti jijjiirre walaloowwan kee? Walaloo hedduu isaa xumureen jira amma kitaabas xumureen jira. Kitaaba furguggee jedhu. Kitaaba walalooti yookaan immoo kuusaa walalooti furguggee kan jedhu xumureen jira. Yeroo dhiyootti geenyenneen yaannaa yoo rabbi jedhe. Furguggee jechimtuyyuu baay'ee bareedaadha. Furguggeedha. Taanee kitaaba asoosomaati. Asoosoma tokko isas xumureen jira. Sanaan booda immoo fiilmiin kiyyaa yeroo ammaa editingii irra jiru jira. Fiilmiin leelloo jedhu. Isas immoo yoo rabbi jedhe. Tole gaamee walalumarraa jirra amma ammaatti. Walaloon sirbaa moo ati babarreessite eenyudhaaf barreessite kan jedhu moo yaa kaafu? Sirboota hedduu barreessan jiraani. Ijoolleen hedduun isaanii amma yeroo ammaa istuudiyoo jiru waan ta'eef karaa sirbaa 20 akkas ta'e nama barreessan jira. Kun inni hojjeta, kun immoo qabatee harkaan qaba, kun immoo istuudiyoo jira. Kun immoo yeedaloo isaa itti hojjechaa jira waan ta'eef garuu kan ammaa qilleensa irra jiru tokko sirba Caaltuu Alamaaram ulfaataadha jedhu. Ulfaataadha jalqabaati. Daayirektiingii isaatiin natti hojjete. Waloo isaatiin na barreesse. Amma immoo jabaadha jettee dhufteetti. Ulfaataadha jabaadha. Isaan lachuu natti barreesse jechuudha. Waaw. Mee akkamitti yaadatta sirbicha isa dura? Sirbi inni dura ulfaataadha baay'ee uummata biratti jaalatamummaa argateera. Viiyuun isaatis guddaadha karaa miliyoona tokko jala gaheera. Baay'ee ishiinis ittiin beekamteetti. Nus kaamera alas taanu namoonni yaadnu kennan yaada gaarii nu kennaa jiru waan ta'eef. Walaloo isaa baadhee anis argeen jira baay'ee bilchaataadha. Keessawuu akkaataa daayirektitti goote. Walalichis bilchaataadha. Akkaataan immoo daayirektitti ta'e keessawuu uffanni ishiin uffattu yeroo hiikkatutu jira. Intalli yeroo uffanni hiikkate. Gara biraatiin immoo bubbeen gaafa onnoo foddaarra seenee suuraan isaanii yeroo lafa dha'utu jira. Maal agarsiisuu barbaaddeetu sanarratti? Amma san nuti uffata san harkaan hojjisne uffata intalli keelloo san intalli uffattu san harkaan hojjisne waan ta'eef
Daarektiingii keessatti taa'ee jira uffatichi yeroo jalqabaate. Dura qilleensi foddaarraan seenaa ture akkas maggaarajaa akkas sochoosaa ture suni qilleensi karaa manaa seene suni suura fireemii taasisan jiksee innaa cabu ni mul'ata. Nageenyi mana keessatti gaafa hin jirre qaawwa uumamaa jechuudha. Qaawwa sanaan qilleensi bultii keessatti tokkummaan hin jiru taanaan wal lolu taanaan qilleensa uumamaa jechuudha. Qilleensi sun raafamuu san agarsiisa. Maahii katamaa furata sabbanni jaalalaan hidhamee na jabeeffadhu sin jabeeffadha. Duraan maqaan koo siin himamee waan jedhu qaba. Sanaan booda maal ta'a? Intalli gaafa mucaadhaan dhiifama gaafachuudhaaf hammattu inni gaafa ofirraa darbu qulfiin shamizii isaa uffata ishee qabee keessaa luqqisaa deemaa jechuudha. Gaafa hiikkachaa deemu kun maal agarsiisa? Gaafa jireenyi tokko bultiin tokko diigamu qullaa ta'uu jira jechuudha. Gaafa qullaa taatu immoo namni waliin bareedaa abbaa warraati faati warraa qaama tokko hiikkachaa deemu. Gaafa hiikkachaa deemu qullaa ta'e jechuudha. Kophummaa ishee agarsiisa gaafsan qullaa ta'uu ishee agarsiisa. Gaafa hiikkachaa namni bultiidhaan bareeda. Bultiin tokko bira hin jirre taanaan qullaa taatetti mul'ata jechuudha. Kanaaf ishiin gaafa sarrifattee qullaa san dhokfachuuf yaalti. Bubbeen karraa sun immoo kuffiseera beekte. Kuffiseera. Garuu mallattoo gaafii goone beeke. Kufeera. Gaafa mucaan ofirraa darbee ishiin qullaa ta'aa jirtu lachuu wallaalaa jiru. Hin deebi'e moo hin deebi'u kan jedhu. Isa irratti mallattoo gaafii goone bira dabarre. Kanaafuu gaafiin kun hunda namaatiif jechuudha. Hunda namaatiif. Bultii warra qabanii fi egaa tokkummaan barbaachisaadha. Tokkummaan barbaachisaadha. Barbaachisaadha yookaan qullaa ta'utu dhufa. Qullaa ta'u tokko bira hin jirre taanaan qaawwa uumamaa gammachuun hin jiru. Bultiin diigamee jechuun qaawwi tokko uumame jechuudha. Kanaaf daarektiingisitu godhee sirbicha. Daarektiingisitu hojjete. Purraashinii Kingiraa Gootitu waraabe. Daarektiingii sanatti hojjete. Okay, sirbi lammaffaa homo. Jabaadhaan amma garan finnee namni karaa duraatti nu eegaa ture beekte. Ishuu maaliif fidee dhufa? Tokkoffaa ishuun ati maadureen ati filattu murteessaadha. Mata-duree irraa namni hubachuun qabaatu waloo sana yookaan sirba sana mata-duree teechisturraa dhimma akkanaa ta'uuf nu oolu jedhee hubachuun qabaatu. Fakkeenyaaf fiilmii tokko poostara maxxansanii maqaa ifa ta'e gaafa irratti barreessan ati fiilmii osoo ilaalin poostara irraa fiilmicha hubatteerta jechuudha. Kanaaf akka akkas hin taane namoota hedduudhaaf kaamiksuun isaa gaafa gadhiisaa turre jabaadha maal jechuu barbaadaniif hojjechaa turan. Garuu faallaa ulfaataadha. Jireenya keessatti namni abbaa warraa jireenya isaatiif kabaja hin qabu ta'e haadha warraatiif kabaja hin qabu ta'e kan hojjetee galuu ta'e uummata biratti kan jaalatamu ta'e hojii isaatiif kan iddoo kennu taanaan sabboonummaan qabaataan jabaadha. Jabaan immoo gootummaa qofaan hin beekamu waan ta'eef shimala qabatee mana keessaa sana kan qabu sani anaaf jabaadha kan jedhu dhufneera. Isa duraasa waan sirriitti hiiktan natti fakkaata. Inni duraa suni wal diiguni yookaan immoo bultii diiguni qullaatti nama hambisaa lamaan iyyuu komfortiin kennuufi. Hin kennuufi. Inni lammaffaa kun immoo iyyuu yoo waliigalteen jiraate yoo kabajni jiraate immoo ni jabaata. Ni jabaatadha. Baay'ee gaariidha. Tole sirba kam affeerru kana lamaan keessa. Caaltuu Alamaaram jabaadha kan jedhu sin affeerreerraa jiru. Hordoftoota keenyaa kan hordofaatiin jirtan kun sagantaa yeroo kaayyooti. Egaa sirba Girmaa Tashoomaa nu affeera jabaadha. Sirba Caaltuu Alamaaram isin biraan geenye. Ijoolleen keessanarraa boriif jaboo akka ta'an fedhiin isaanii guutamee jireenyi isaanii akka miidhagu hawwiin isaaniis akka dhugoomu waan ta'uu fedhan ta'anii kanas akka bakkaan ga'an har'umatti yaadaa egereen ijoollee keessanii akka mijatu rakkoo otoo hin mo'amin bakka yaadan akka ga'an mul'ata isaanii dhugoomsuuf abdii isaanii kunuunfadhaa. Ijoolleen keessan waan fedhan akka ta'an nin danda'a jedhanii akka danda'an isin har'uma bu'uura tolchaa. Dhaloota wayyaawaa ta'anii haalaan baratanii biyya dhaalan guddisanii akka hojjetan aantee akka boonsan qusachuu haa jalqaban.
inni har'a qusatan irkoo ittiin of danda'an ta'a. Isaan faana guddachaa abjuu isaanii dhugoomsa. Smart Children sanduuqa qusannoo addaa daa'immanii baankii Awaash irraa. Walitti deebinee hordoftoota keenya egaa Girmaa Tashoomaa abbaa gummaa hedduu wajjin kan jirru sirba caaltuu fi akkasumas simboo keenya hordofnee walitti deebinee jechuudha. Egaa sagantaan keenya ammas itti fufeeti jira. Kaayyoon of duraa ka rabbiin yoo jedhe waan hedduu yaadda. Tokko hojii fiilmiitii itti fufuun barbaada. Hojii fiilmii oomisha fiilmiitiin sirriitti irratti hojjechuun barbaada. Egaa hordoftoota keenya Girmaa Tashoomaa abbaa gummaa hedduu artistoota duuba nama jirudha. Ulfaadhu galatoomii jennaan isinis waan faana turtaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Egaa ispoonsaroota keenya immoo Qarcaan Sheetireedingii fi Baankii Awaash hunda isaaniitu ulfaadhaa galatoomaa jennaani haga torbanitti nagaatti jenna. Akkami? Nagaa. Isinii leenjisaanii fiigicha leenjisu. Maaf dhuftanis ma? Akka nu leenjistan barbaanneti. Isin akka leenjisu? Maarree isiniif leenjisaa maaltu barbaachisa ree? Gara bubbeen deemtu laadhaa fiigaa bubbeen isiniin deemtu. Leenjisaan bubbee jedhamu jira. Itti nuyi maa rakkoon qabu bubbeen nu leenjisuu hin danda'a. Isin yotti amantan anu leenjisu. Nu leenjisu nu qophoofne. Mee kanaan duratti eessa fiiddanii beektu? Maal ta'e namichi? Maali ummanni biyya kanaa guutuun fiigaa jira miti? Ummanni guutuun hin fiigaami kunoo osomaa fiiganu aduun itti dhiite osomaa fiiganu umriin isaanii dabartee du'an. Kun sobaa fiiga. Kun hojii fiiga. Kun meedaaliyaa fiiga. Kun aduun fiiga. Egaa kun nama wal lolchisiisuu fiiga. Kun kiraa sassaabdummaa fiiga. Kun akkasi osomaa fiiganu miti kaaduun itti dhiite.